وانت براك هن واليادة تشيف نيون تلاديني الرابطو دي هاجتو كولد دابتي دي هاجي سندر بيتو أول يو إسين هاجم جت إبادة دي بجنان بتي كودشان وإسين بتي كودشان جت إبادة دي بجنان يجو بارك الله فيكم قافين أنتو يو إنتلتي آدن اتلفو باتي جي على مدينتي مالتي ونسو تهولن ديتي تلتفياقب تدوي جرتو آدن جي أسدي جا فرجاشن اتنقف نتاتي تاتي مركون جرو مرة قدتين كبدوين ججو آدن حقمتك قدتين جنو آداتي يجو مسألة براتها أني سنغا فردو intala aadaa keessa jirtu dhiigni aadaan ta'in kabiraa irraa dhufe aadaan sidaa dhumattee nafa dhiqadhu innaa ammoo maal jennaan dhiigisiin hin beekne ka booruu walitti irraa dhufe yoo tartiiba aadaa keessa jiraatti bultii shanan jahan silaa aadaa qabdu san kee jirti guyyaa tokko guyyaa lama aadummaan irraa dhuftee Sambooda aadaan jirjiiramtee bifa biraatti waan aadaan ta'in biratti irraa deemu jira. Yeroo silaa dhiqattu immoo hin geenne. Dhiqadhu innaa ammoo maal jennaan? Hagum silaa bakka yerootti dhiqattu sana eegdi. Wanni irraa dhufu kun aaduma jennaan. Aaduma fuula jirjiiratee dhufe isiin aadama jennaan jechuudha. Yoo ammoo isii aadarraa nafa dhiqattee fayyaa qabdu. Isii aadarraa nafa dhiqattee fayyaa qabdu. Nagaa qabdu qulqullina qabdu aadaa figarte booruu figarte aadaa miti xuriin tun irraa dhufte egaa aadaa dhiqattee torbaan tokko geette takka guyyaa sadii afur dura nafa dhiqatte amma waan dhiigallee hin ta'in biraaf irra garte maal jennaan ibaadaan dhaabin jennaan jechuudha dhiiga aadaatii miti yoonni kunii hangni sun bareedu intala ba'aa qabdu yoo dhiigni itti dhufe maal jennaan intala ba'attu hamila ulfa qabdu yoo tartiiba aadaatiin ka deemu taate aadaa jennaan yoommoo guyyaa tokko irraa dhufee dhaabatee ammallee suuraa guyyaa tokko deebi'ee aadaa miti dhukkuba jennaan jechuudha wanni kun aadaa tanteeta duraanii fakkaata yoo jette aaduma jennaan. طيب intala baattuu dhiirsi hiike silaa haga deessutti ji'a torbat irraa hafe dayuu irraahi ji'a torbaan kana iddaan isiin dhumatu garuu aadaan na dhufee ji'a sadii keessatti aadaan na dhuftee fixadhe jettee dhufte maal jennaan iddaan kiyya dhumatee aadaan na dhufeetti haga deettu eegi jennaan iddaan waa lama wal qabe amma waa lama ta iddaan dhumatuun walitti dhufe jechuudha takka aadaa takka dayinsa lamaan isii keessaa intalti baattu dayinsa rabbi kenneef dayinsuma aadaa qabaattee qabaachuu baatte dayinsa eegne jechuudha isin deessu eegne iddaan saniin dhumata iddaan dayinsaa yeroo tokkoon dheerata yeroo tokkoon gabaabata yoo fakkeenyaaf isii torbaan dhufu dawuu ji'a sagalaffaa kee jirtu hiike akkuma isin deetteen iddaan dhumata yoommoo jiin hedduun irraa fitaate iddaan itti dheerata jechuudha akkuma nasiibaa ta'a nama dheerate yeroo tokko mana warraa gabaabata. Dubartiin aadaan irraa dhumattee narraa dhumattee qulqullaa'ee maaliin beekuu dandeettii jenna? Nama tokko calamaa qoodara fudhate isaan kun maal taatan? Jiga dhuftanii guuza dhuftanii guuza meetiree nama tokko guuza ba'a. Takka salamatan biraa haayimu dhiigni irraa dhaabatu qulqullaa'u ammoo jibriin adiin sundaa dhufu labisa keessaa tokko jechuudha. Tayyib wani nurra dhaabanne tamirra dhaabanne masala tamirra dhaabanne yaadattu nama guddaa umriin guddaa ka aadaan itti deebite waggaa 15 aadaan garre amma dhuftee aadaan akka haaraa itti deebite maal jennaan manguddiitti tanaan maal jennaan
ركوت كان اللي أكو محملي سنجنا يواني كن عادات دور أتبيت وقاك عشان دور أتبيت تسنتاتي كسمر رفته عادو مينا عادان الرات وما توسنتو إنجيل ريتشو أمراتو فتمالي ركون سنة ملا وقاك كان عادات توري مالي الرات وما نيجي دور وما تندي بتسلان ديته مال هرمونات كيسار وما تسلان دي بتنديته إيمان وما تنجي تشورات فتمالي غير فتمالي كان فما الجنة يواني أكا عادات دور أتبيتو ترتيب سنين أفو الجراتاتي إبادات إيسيا كما عادات تلا الجنة يو أمو ترتيب إيسين بيهن كبيراتي ترتيب برا أكما براتي يو رفته وكوب ما ينه برا إبادات انتي فوفينا نجيجو والله أعلم تنرى صلاتوني دندسي يو عادات هو بات ترتيب عادات سنلو جرات شو باته عادة أمتي إيجا جن صلاتون دي جاي كان أنا قافي كم جرا كان الله مسألة تيسني يسين ترى قافي كم هذا كوبا تفضل صح yoo dubartiin intalti ba'aa qabdu ta'a ulfa qabdu hiikamuu ni dandeetti xalaaqni bu'uu danda'a iddaasi dheera iddaan inni deeffachuu dadhabuu garta iddaa wani jedhanii kasiin teettee nama biraa hirmuu hin dandeenye sun hagadayiinsi bayu yeroo gariin daddafa yoo fakkeenyaaf yeroo gabaabduu keessatti isiin kan duraan hojii yoo tarraa boodaa kee jirtu hiike torbaan san keessa irraa dhumatummaa torbaan itti aanu hirmuu hin dandeetti joosii kan yookaan ammoo yoo ka ba'aan fagoo jiraatu taate haga ba'aan tun dhumattee deessutti iddaan irraan dhumatu jechuudha. Waan ilmaati miti jechuudha amma kalaalamaa jiru. Waan ilma garaa jirutu jechuudha. Ilma garaa jiru san laalan. Ilma ammoo wanti didaa jira maal si fakkaatti isii ba'aa qabdu tabi nama biraa heerumuu didu jira fakkeenyaaf dubbiin akkas. Isii ta ba'aa nama tokkoo qabdu ka biraa heerumuu wanni didan san. Ammoo saniif goone jenne shari'aan akkasuma nu gootee dhiifte. Darti ba'aa qabdu iddaan isii yoo hiikamte dahiinsaan jettee akkasuma dhaabda. Fixattee? Ittiin quufnee argan. Maaltu garaa si qabe? Jechuun wanni garaa na qabe. Wanni ulfaataa ilma garaa qabu. Akkamitti hiikamuu dandeettii choon keetti ilma garaa qabdi? Akkasii ilma garaa qabdi maaliif hiikaa jechuun keeti? Yaa sunillee tokko ammallee ilmi kun ganaa waan guddaa barbaada. Hojii guddaa barbaada. Tuyyuu dubartii tajaajila barbaaddi. Kuni kun akkamiin ilaalamu? Kana dura intala yoo hiikiin haga iddaan dhumattutti tajaajila akka durii deema mana kiraa baasee waan mara baasee waan hunda dalagee akkasumatti isiin bakkuma ofiitiin sochootu. Bakkuma ofii teettee waan maraa inni baasee akkasii kennuufii qaba haga isiin deessu. Eega isiin teettee waggaa lama mallee waan maraa haga ilmi kun harmarraa guutti. Waan maraa akkasuma kennaaf jechuudha. Haga ilmi harmarraa guutti. Ji'a sagalii manarraa waggaa lama achirra haga sanatti isin jabaattee mana dhawaatti. Waaqillee qabaatti. Mariyaami amma xiqqoo liqimsiti. Baarakallahu fiikum. Hayyakumullah. Fadal. Kamu aadaa kana keessatti amma guyyaa diidee fakkeenyaaf aadaan namaa tokko amma guyyaa sadii Sautii ol kaas. Qulqullina. Ani dhagaa ayyaanatti isin hiikaa. Qulqullinaan ta'a miti. Amma kanatti silaa guyyaa 24 gisee silaa akkatti guyyaa 24 silaa itti dhufuu deemu. Itti dhufuu dhabe. Lakki san dura guyyaa 19 guyyaa 20 wanni agarti bakka turuma gurraacha tokko agarti. Amma sani guyyuma sanirraa aadalee dhiibti moo amma guyyaa sadee kana turuma gurraacha kana agarteeti guyyaa sadii booda normaal dhiini normaal dhufa. Eegala. San milikkata moo akkaataa ishiin dura dursoo dhiini itti dhufu san ni beeyti gisee normaal. Akkas. Ni beeyti. Kunoo amma ka amma itti dhufe booruun tun kan normaala sinii wal fakkaata moo adda? Gurraacha kanumatti qal'aa gurraacha. Yoo bifa isaa callaa otoo hin ta'in wanni nafa si dhagayamu
kubbii dugdaa haa taatu maalii haa taatu wanni silaasee dhagamu siin waa hedduu beektirra. Waa hedduu beekti. Wanni kun akka kaanii moo akkam jirti? Garaafaa ciraa. Wanni sun martuu wali qabi. Akkasumatti immoo ilma garti. Akkuma silaa aadaa yoo itti dhuftee taate jechuudha. Akkasin dhukkubu xiqqoo xiqqoo garti malee akkasin dhukkubu. Yeroo aadaa moo yeroo qulqullinaa silaa? Guyyaa 19 kan itti dhufe kun silaa aadaan isii guyyaa 19 itti dhufti moo silaa guyyaa 4-5 hafirraa? Silaa guyyaa 4-3 akkanaa achi fuuldura tafe yoo laal dhiigni itti dhufe kun yeroo isii tahuu baate dhiigallee tahuu baatee booruu ta'e isii qulqullinni kee jirtu itti dhufe mallattoo xuriin qabdu sanillee of keessaa hin qabne salaata itti fufti ni laalti ji'atti aanu laalti ammallee akka inni bifuma saniin dhufu kaan ji'a kana fakkeenyaaf ibaadaa itti muftee guyyaa 19 sadii salattee guyyaa 3 aadaan itti dhufte jennu fakkeenyaaf guyyaa 23 ka aadaan itti dhufsan irratti fuftee aadaan isii dur guyyaa 6 deemte haa jennu yoo aadaan guyyaa 2 callaa deemtee ka dhaabattu taate kana hasabatte jechuudha dubbiin kana achi hasababe aadaan asii qeechuu bakka aadaan bakka irraa gudaanuu normaal namni gariin aadaan bakka irraa dhufti gariin bakka irraa dhuftu illaa qamaa oolti yoo achi dabartee yoo as dabartee gara feet dabartee jechuudha namni gariin mallattoo hin beeku gariin hin beeku mallattoo sun wal keessa laaqamtu waan baay'ee nama dhibaati haga beektaa sadarkaa namni dhiiraa fahamuun dhugumaan jabaatti baabirra nama dhibduudhaan kitaaba rabbii keessaa dubartiin akka lafa fahamti amma namni dhiira fahamuu hin danda'u gaaf tokko waan jedhan kitaaba guddaa wahii minhaaj jedhaniini kitaaba murtii amantii islaamaa keessaa gara gurguddaa irraa tokko darasa biyyatee natti dur qaraa jedhan darasicha duuba sheetichi darasaa walii qabdi baabaa haydii tana dhufanii duuba qabee fi sochoosuu dadhaban gaduu fidiitti wal bari'atan isee wanni kun si dhufaa innanii oo jedhe anallee natti dhufu walii qabeen irra darbe jedheen akkasii walii qabeen wanti kaanii baabaa haydii san akkasitti wanti kaanii utaalan magoota tanaan akka dedha amma dubbiin dubbii jabduu jechuu kee nama hin beekne nama takkaan argini dubbii jabduu namaan galtu amma masalaan itti aantu asirratti nu wal yaadachiisuu barbaannu amma yeroo ramadaana aadaan namarraa dhufte soomanii namarraa ni cabaame akkamma soomanii namarraa hin cabneef achi siisuun kiniin liqimsuun yoo intalti fakkeenyaaf ramadaana kan abboo mutumaliin soomaa eegala qofaa kiyya soomuu hin danda'u kiniin liqimseetu akka wanni hundatti dhufnu godhee achi firraa hiiksa jette ni dandeetti. Takka hajjii deemu jirte abboo yeroon kun harkaa laaqamti kiniin itti liqimseette ni dandeetti. Takka boqonnaa dhiirsii wajjin deemu jirte abboo maal gotaa torbaan lamaa sadii narraa torbaan tokko narraa batan jettee firraa kiniin liqimsuu dandeetti. Garuu sharxiin wanni kun rakkoo itti fiduu dhabu. Yoonni kun nafa sirra rakkoo fiduu taate godhuu hin dandeettu. Nafa fi miidhuun haraama waan taateef. Namni gariin namsaa waliin fudhatamaa rakkoo takka qabu gariin ammoo rakkatummaa. Yookaan si rakkiftu taate godhuu hin dandeettu lubbuun ta'e rakkisuun haraama. Yoo akka rabbitti uume dhiiftee irra gaarii. Egaa rabbiin si hayyamee afaan eegsiin jedhanii firraa hiiktee nyaatte. Hafuura baafattee torbaan tokko hafuura baafatuun hanguddoo beektu. Hafuura baafattee itti deebite si gajabaatee deebita. Intaati rabbuu tana beekee si godhee miti. Fudhadhu firraarraa. Yoo akkasii dhiifte irra gaarii. Ammoo yoo egaa soomni Diseembara qajeelee abboo yeroon qiyaasa malee gabaabdu amma yoo uummata waliin sooma malee egersa mara keessa baasuu qofaa hin danda'u jettee yoo taate mara koon jiru. Maal inni takka sharreetti yoo si miidhuu baate.